Shamaa harka fuune alaamanaan namaasaa maatiiwaatiin kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa sagalee obbo irraa oduu sa'aatanaaf qabanne isin biraan keenya miseensi YouTube chaanalii keenyaa intiin subscribe gochuun gara keenyatti makamaa like fi subscribe gochuun ammoo turtiin keessan dhufaan haa ta'u gara gabaasa qopheeffannetti isin dabarsinaa nu waliin turaan afeerraa keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatu cimsee itti fufee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee ganda Alitoo Baddeessaa kaambii humna addaa Oromiyaa bakka facaasee jedhamutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo kun ganama bariidhaan haleellaa cimaa waraana PP irratti taasiseen humna diinaa hunkuteessee du'aa fi madoon adabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoonni mootummaa dhalattoota Oromoo ta'an hedduminaan wobootti makamaa jiraachuu ibse. Woboon akka jedhetti tibba kana qofa godina Qeellam Wallaggaatii loltoonni mootummaa 50 caalan wobootti makamaa jiru. Loltoonni mootummaa kunneen guyyoota 3 dura aanaalee Gidaamii, Jimmaa Horroo, Gaa'oo Qeebbee, Sayyoo fi Anfilootti kanneen wobootti makaman ta'uu himan. Loltoonni kunneen hidhannoo guutuu waliin akka wobootti makaman ibsame. Salaalee aanaa warra Jaarsottis loltoonni koomaandoo mootummaa waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalimaroo Dirribaa woboon duula mootummaan itti bane gara carraatti jijjiiruun injifannoo guddaa gonfataa jiraachuu hime. Oduma wal fakkaatuun waraana bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaa warshaa sukkaaraa Arjoo Hidheessaa keessatti argamu to'achuu ibseera. Tarkaanfii mooraa waraanaa kana to'achuuf fudhatameen humnoonni mootummaa guututti naannicha gadi lakkisanii baqachuu kan ibsee waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaatti bana iddoowwan garaagaraatti irra deebiin fudhataa jiruun injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuu hime. Woboon duula isa balleessuuf labsame carratti jijjiiruuf danda'eera kan jedhe ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalimaroo Dirribaa qabsoon Oromoo hanga galma isaa milkeessutti itti fufa jedhe. Mooraa waraanaa warshaa sukkaaraa Arjoo Hidheessaa keessatti argamu to'achuu dabalatee injifannoo waraana bilisummaa Oromoo ibsataa jiruuf hanga oduun kun qindaa'etti deebiin qaamni mootummaa kenne hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana zooniiwwan kibbaa giddugalaa fi lixa Oromiyaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachuun injifannoo jajjabaa galmeessaa jiraachuu ibsaa jira. Lola lixa Oromiyaa godinaalee Wallagga Bahaa fi lixaatti gaggeessee mooraa waraana mootummaa barbadeessuu loltoota mootummaa hedduu fixuu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi aanaalee fi magaalota to'achuu dabalatee kasaaraa jabaa murnaan gurra jiru irratti qaqqabsiisaa jiraachuu ibseera. Tarkaanfii kaleessa godina Wallagga Bahaatti fudhateen mooraa waraanaa mootummaa warshaa sukkaaraa Arjoo Hidheessaa keessatti argamu to'achuu kan ibsee woboon tarkaanfii fudhatame hordofee humnoonni mootummaa garas buufatanii turan naannicha gadi lakkisanii baqachuu ibseera. Mooraa waraanaa mootummaa warshaa sukkaaraa Arjoo Hidheessaa woboon to'atame kun buufata waraanaa isa jabaa mootummaan lixa Oromiyaatii qabu ta'uutu himama. Mooraan kun waraana bilisummaa Oromootiin to'atamuun woboof injifannoo guddaa yommuu ta'u mootummaaf ammoo kasaaraa fi salphina guddaadha. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Haroo Limmuu Galiilaa fi kan hafan biroottis woboon tibbana tarkaanfii jabaa fudhachuu ibsuun injifannoo hedduu argachuus ibseera. Godina lixa Wallaggaa aanaalee Gullisoo fi Laaloo Assaabii dabalatee iddoowwan garaagaraatti sochii waraana bilisummaa Oromoo jabaataa dhufuu jiraattonni himan. Giddugala Oromiyaa aanaalee Dirree Incinnii fi Gindabarittis tarkaanfii fudhatameen kasaaraa waraana jabaa waraana mootummaa irraan ga'uu woboon ibsuun tarkaanfiileen kun kan itti fufan ta'us beeksiseera. Zoonii kibbaatti godina Gujii Bahaa keessa kan socho'u Cebraan Soddon Booroo gama isaatiin tarkaanfii tibbana irra deebiin waraana mootummaa irratti fudhataa jiruun waraana mootummaa hedduu fixuu konkolaataa waraanaa booji'uu fi barbadeessuu akkasumas meeshaalee waraanaa gurguddoo dabalatee hidhannoo hedduu booji'uu ibsuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Mooraa waraanaa warshaa sukkaaraa Arjoo Hidheessaa keessatti argamu to'achuu dabalatee tarkaanfiilee waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fudhatee fi injifannoowwan ibsaman ilaalchisuun gama mootummaan hanga oduun kun qindaa'etti deebiin kenname jiraachuu baatus woboo barbadeessaa jiraachuu irra deebiin ibsaa turuun waan yaadatamudha. Sochii tibbana waraanni bilisummaa Oromoo itti jiruu fi haala waliigalaa qabsoo gaggeeffamaa jiru irratti raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin turtii kan taasise ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalimaroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo hanga galma qabsoo isaa milkeessutti imala isaa itti fufa jedhe.
Duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf sirni aangoorra jiru irra deebii labsaa ture waraanni bilisummaa Oromoo gara carraatti jijjiiruuf danda'eera kan jedhe ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalee Maroo Dirribaa injifannoowwan humna mooraa qabsoo Oromoo jajjabeessan hedduun galmaa'uus ibseera. Lola kaaba Itoophiyaatti marsaa biraan eegalame irratti hirmaannaa dhalattoota Oromoo ilaalchisuun ergaa dabarseenis ilmaan Oromoo hedduun lola hiikaa isaaniif hin qabne irratti aarsaa hin malle kafalaa turaniiru haalli kun jijjiiramuu qaba jedhe. Dhalattoonni Oromoo bal'inaan lola kana irratti hirmaachuuf garasitti fe'amaa jiraachuu ibsuun ilmaan Oromoo lola hiikaa isaaniif hin qabne irratti gatii kafaluurraa qawwee harka qaban qabatanii gara WBOtti akka makamaniif waamicha dhiyeesseera. Loltoonni sirnichaa hedduun adeemsa kana filachuun gara WBOtti dabalamaa jiraachuus ibse. Haleellaa guyyaa kaleessaa finxaaleeyyiin Amaaraa fi shororkeessonni faannoo aanaa Amuruu magaalaa Gamsaatti raawwatanii lubbuun namoota hedduu darbuu jiraattonni himan. Jiraattonni magaalaa Gamsaa manneen hedduunis humnoota kanaan gubachuu himan. Dhaabbileen garaagaraas kan barbadeeffaman yommuu ta'u baankii Awaash Damee Gamsaa fi dhaabbileen adda addaa barbadeeffamuu jiraattonni himanii jiran. Aanaan Amuruu lafa Oromiyaa kallattii kaabaa naannoo Amaaraa daangeessitu yoo taatu lixa bahan ammoo godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu waliin wal daangeessiti. Gandoota baadiyyaa qabiyyee bal'aa fi lafa qonnaa gurguddaa qaban 20 takka kan of jalaa qabdu Amuruun magaalota xixiqqoo adda addaa qabdu keessaa magaalaan Agamsaa isa tokko. Agamsi magaalaa guddoonitti oborraarraa kiiloomeetira 24 yoo fagaatu kallattii kaabaatiin ammoo fageenya kiiloomeetira 10 takkaan naannoo Amaaraa daangeessiti. Guyyaa kaleessaa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo meeshaa waraanaa gurguddaatiin fe'amanii dhufuun magaalaa Agamsaa irratti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota 50tti tilmaamuu darbuu maddeen keenya magaalicharraa dubbisnee himan. Reeffi namoota ajjeefamanii hanga yoonaa guuramee akka hin dhumin kan himan maddeen haleellichi saamicha duguuggaa sanyii fi babal'ifannaa lafa irratti xiyyeeffata jedhan. Haleellaa fiinxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo Amaaraa raawwatan kanaan yoo xiqqaate namoonni 50,000 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuu kan himan jiraattonni magaalaa Agamsaa manguddoota hawwanii fi daa'imman haleellicha baqachuuf humna hin qabne dabalatee dargaggoota harka qullaa humnoota kana dura dhaabbatan hanga ammaatti namni 50 ol lubbuun darbuus himanii jiran. Jiraattonni magaalaa Agamsaa akka jedhanitti haleellaan kun raawwatamuu guyyaa tokko dursee uummanni akka ofirraa hin qolanne milishaa dabalatee namoota dhuunfaarraa meeshaa waraanaa hiikame. Kana malees humni mootummaa naannicha jiru ergama biraaf jedhee bakka biraatti sochoofame jedhan jiraattonni. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni faannoo leenjii loltummaa Birshaaloqootti fudhatanii bobbaafamuu kan jedhan jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallagga seenanii bakka addaa Rigatee jedhamu buufata taasifachuun meeshaalee waraanaa ammayyaatiin bobbaafamuun uummata haleeluu jalqabuun isaanii bubbuleera jedhu. Aanichatti haleellaan akka kanaa haaraa kan hin taane ta'uu kan ibsan jiraataan magaalaa Agamsaa tokko gandoota aanaa Amuruu 16 fiinxaaleeyyii Amaaraatiin qabamuun waggaa tokko caaluu himee qonnaan bultoonni Oromoo gandoota 8 irraa buqqa'an magaalaa Agamsaa keessatti baqatanii ji'oota 7 oliif gargaarsa malee jiraachaa turuu hima. Humnoonni fiinxaaleeyyii kunniin kana dura gandoota baadiyyaa aanaa Amuruu, Jaartee Jaardaagaa, Kiraamuu fi Haroo irratti xiyyeeffatanii kan turan ibsuun amma garuu haleellichi babal'achuun gara magaalaatti seenaa jiru jedha maddeen. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa kun bakka qabatan maratti saamicha qabeenyaa ajjechaa lubbuu fi qabeenya mancaasuu irratti xiyyeeffachuu isaanii kan ibsan maddeen humnoonni kunniin meeshaalee waraanaa gurguddaa fi konkolaataa poolisii mootummaa naannoo Amaaraatiin akka bobbaafaman himan. Geejjiba dabalatee loojistiikii mootummaa naannoo Amaaraatu dhiyeessaa fi jira kan jedhan jiraattonni mootummaan naannoo Oromiyaa garuu iyya uummata Oromoo naannicharraa waggaa tokko oliif gurra cufateera jedhan. Haleellaa guyyaa kaleessaa magaalaa Agamsaa irratti raawwatameen baankii Awaash guutummaa guutuutti saamamuu fi manneen jireenyaa caccabuu akkasumas suuqiileen hawaasaa gurguddoon gubachuu dhaabbileen fayyaa fi dukkaanni qorichaa barbadeeffamuu himan. Jiraattonni aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa akka jedhanitti gidiraa uummatni keessa jiru akka hin dhagaamneef qaamoleen adda addaa hojjechaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo akka isaaniif birmatu gaafatanii miidiyaaleen Oromoo sagalee keenya nuuf haa dhageessisan jechuun gaafataa jiran. Jiraattonni haleellaa kanaan qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqaafaman kunniin yeroo ammaa kana aanaa Amuruutti kan argamu mana barumsaa Haroo Waloo jedhamu keessa qubsiifamanii jiraachuu kan himan maddeen manni barumsaa fi buufataaleen mootummaa waan isaan wal ga'uu dadhabeef qarqara daandii fi buufata fayyaa aanichaa keessa qubsiifamaa jiru jedhan. Ajjechaa suukanneessaa humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa daangaa darbuun Oromiyaa seenanii raawwatan kana ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Uummanni Oromoo
ijaaramaa fi humna guddina isaatiin gitu qabaachuu qaba jedhan hayyoonni yuunivarsiitiiwwan Amboo fi Haroomayaa. Hayyoonni yuunivarsiitiiwwan kanneenii haala yeroo ilaalchisuun yaada kanneen maris haa ta'u jijjiirama humnaan dhufu keessattis qooda Oromoo kabachiisuuf Oromoon gama maraan qophaa'uun murteessaadha jedhanii jiran. Kan humnaan dhufu humnaan irra aanuuf humna qabaachuun barbaachisaadha kan jedhan hayyoonni kunneen marii keessattis qooda sabaa mirkaneessuuf cimanii argamuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Uummanni waraana kaabaatti deemaa jirutti xiyyeeffachuu caalaa humna ofii isaa jabeeffachuutti xiyyeeffachuu akka qabus himanii jiran. Kana malees gama dippiloomaasii fi siyaasaatiinis ijaaramanii galma waloof hojjechuun akkaan barbaachisu hubachiisan.